turan affeerraa keenya qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elamooti. Ayyee Daanaa Ajajaa Olaanaa Aabaa Oboo Jaalgammachuu Abbooyyee affeerraa keenya kabajanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddoo galatoomaa bagana gaannuftan. Jenne Jaal Daandii fayyaa ta'e. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya har'aatiin itti aanaa ajajaa olaanaa Aabaa Oboo Jaalgammachuu Abbooyyee dhimmoota adda addaa kan dhaaba Aabaa Oboo akkasumas haala qabsoon irra jirtu waan Oromiyaa keessa deemaa jiruu fi akka waliigalaatti qabsoo Oromoo fakkaatu ilaalchisuudhaan yaada nuuf qooduuf toora irratti argamanii jiru. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elamooti. Ayyee Daanaa Ajajaa Olaanaa Aabaa Oboo Jaalgammachuu Abbooyyee affeerraa keenya kabajanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddoo galatoomaa bagana gaannuftan. Jenne Jaal Daandii fayyaa ta'e. Atillee magaa egaa haala kanarratti waamicha nu gootee waliin haasa'uudhaaf piroogiraama kana qabatteef fayyaa ta'e. Ayyee egaa guddoo galatoomaa irra deebiidhaan isiniin jecha gara gaaffii keenya jalqabaatti dabarraa. Egaa marsaa lama armaan dura haala dhaabichirra jiru akkaataa inni itti socho'aa turee fi taliigama isaa irratti dhiyaachuudhaan yaada keessan nuuf qoodanii turtan. Ammas dhimmuma egaa qabsoon kun aga jirtutti waan qabsoo kanaa uummanni beekuu qabaa. Kanaafuu waan waliigalaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Aabaa Oboon dhiyeenya kana akka waliigalaatti maalirra ture, afurri hooggantoota isaa ni badee kan jedhantu jira hawaasa keessaa. Kanaaf haala waliigalaan maal hojjechaa turtan, maal keessa jirtu Jaalgammachuu? Daandii fayyaa ta'e dhiifama ga'a. Egaa gaaffiin kee maal hojjechaa jirtu, haalli hoogganaa waliigalaa kun maal fakkaataa naan jette. Egaa hojii qabsoo walumaa galatti dirree irratti wanta hojjetamaa jiru. Egaa namni kamiyyuu cuftuyyuu kan dirree irratti arguu odeeffannoon hojii qabsoo hojjetamaa jiru cuftuyyuu guyyaa guyyaatti kan nama dhaqqabu. Egaa akkuma atu jettee dhiyeenya kana immoo akkuma kanaan dura waliin haasa'aa turretti interviiyuu goota irratti egaa waan tokko gadhaabnee jirraa. Sirnaa fi tartiiba caasaa dhaabaa akkuma heerrii fi sagantaa siyaasaa keenyaa hojii qabsoo kanatti fufuudhaaf inni caasaalee laf keeyyate sanarratti hundoofne caasaa tokko gadhaabbachuu kennaa fi karaa qajeelaatti wanta kaleessa daddarbame sanarratti gamaagam goone hir'inoota jiran egaa garreen boodatti gama caasaa waloodhaa hooggansa waloo kennuu akkuma heeraatitti deebine. Akkuma irraa baaneen ammoo atis interviiyuu gootee turte. Egaa yeroo sanaati irraa kaasee hojiileen hojjetaman kan jedhu walumaa galatti muddee 28 kaasee hanga sadaasa 6 kaleessa kan dhalaate jechuudha. Walgahii sadaasa 28 aga muddee 26 jechuu keessanii Jaalgame. Sadaasa 28 hanga muddee 6tti walgahii koree walgahii gumii sabaadhaa yeroodhaa inni af keeyyanne sun taa'aa ture jechuudha. Walumaa galatti guyyaa 9 hojii qabsoodhaa kan keessa dabarree walumaa galatti qabsoo kana keessatti jechuun bara 2018 irraa jalqabne hanga guyyaa teessumni kun taa'utti waan keessa dabramee fi haalota jiran hojii hojjetaman rakkoota adda addaadha kan jedhu gabaasaa isaa waliigalaa walitti dhiyeessuudhaan gamaaggamuu haalleen adda addaa kan naannoo keenyaa kan addunyaa kan impaayerittiidha haala uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana keessa jiru walumaa galatti egaa bultii 9 gamaaggamnee hojii akkasiitirra turree jechuudha. Hojii kana keessatti egaa qabsoon keenyaa maan keessa dabree
yeroo jalqabaa hooggansa malee hoogganni galee hoogganni murtaa'aan tokko qofti hafe waan yeroo sanarraa jalqabee hanga naatitti tokko tokko kaasudhaan hirrinoota jiran rakkoolee jiran akkaataan hojiin kun itti hojjetame hirrinoota hojii kana keessa ture haala ummati keenya keessa qabsoo kana gaggeessuun keessatti ummati keenya ittiin ilaalaa ture akkasumas qabsoo kana keessatti jaallan dirreelee yookaan zooniilee adda addaa keessatti ummata keessatti qabsoo kana yeroo ganna jahaaf gaggeessaa turan kana keessatti hojiin hojjetame rakkinoota adda addaa akkasumas ammoo haala diinaa akkasumas haalli hawaasa keenya keessa jiru akkuma duratti siin jedhe kanatti tartiibaan gamaaggamuudhaan egaa bakka ammarra jirrurraa gar fuulduraatitti maanti ta'uu qabe rakkinoota jiran sanaafoo furmaati isaa maal hirrinni keenya ka ture kam laaffinni gama cufaanuu jiru miseensa waraanaa tokkorraa kaasee hanga hoogganaatitti tutture mul'ate isaan kan cufaayyuu laaluudhaan bakka ammarra jirurraa furmaata gar fuulduraatitti jijjiirraa isaa xumura gara fuulduraatitti nu deemsisu haalleen dadhalatan kana cufa isaatiif maddoonni rakkootis keessa akka ta'an waan cufa egaa tokko tokkodhaan akka hooggansaatti waloodhaan namuu tokkummaa isaatiin waan argeef waan mul'ate waan gabaasa irratti dhiyaate kanneen kana fakkaatan waan nama dhiyeenya kanattis qabsoo kanaa moonaa qabsoo keessatti tatta'ame waan maddoota isaatii fi cufaa tokko tokkoon laaluudhaan egeree Oromootiif wanta babbareedaa laf kaa'uudhaan gama saba keenyatiinis gama waraana bilisummaa Oromootiinis gama hawaasa keenyaa walumaa galaan akkasumas ammoo haalli diinni keenya yeroo ammaa kanatti uummata keenya irratti raawwataa jiruu fi burjaa jireenya adda addaa inni gaggeessaa jiru kan inni keessa jiru isa kana cufaaf falaaf maata jedhamee walumaa galatti guyyoota dabran kana hojii kana fakkaaturra turree siin jechuu barbaada daandii waan keessaa qulqulleeffattoo qabaatte malee. Guddoo galatoomaa egaa haala waliigalaatiin ka guyyaa jimaata irratti guyyaa 9ffaatiif xumurame kanaan dhimmoota garaagaraa kaastanii akka mari'attanii gamaaggamtanii murtoolee garaagaraa qabsoof fuutu yookiin qabsoof baastuu irratti murtoo taasisuudhaan akka xumurattan milkiin xumurattan nuu kaastanii egaa yeroo dheeraadha kuni yeroo masin egaa guyyaa 9f waltajjii yookiin immoo gumii sabaa kana taa'aa turtanii wanti impaayera Itoophiyaa keessatti deddeemaa tureef mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti wal qabatee kaa'aa ture ajajaa waraana bilisummaa Oromootu gale jedhamee bilisiginnaan gama isaatii fi namoota isaatiitiin afarsaa ture. Kanaan wal qabatee yeroo itti bakkoota garaagaraatti burjaajii uumuudhaaf bilisiginnaan deemu argamaa ture. Kanaan woboon gale jedhame kun eenyu? Sanyiin ajajaa keessanii jechuun bilisiginnaan amma akka ajajaa olaanaa wobootu gale jedhee yeroo dubbatu fa'aa dhagaa turre kun uummata keessa hin beekne burjaajessuu keessatti gahee qabaachuu danda'a waan ta'eef sanyiin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ture akka waliigalaatti bilisiginnaan maal taphachaa jirti dhimma kanaanii akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo waliin wal bira qabaati waan kanaan wal qabatee kaastannuu kaasamaaf jenna yeroo darbessi dhimmoota kanaan wal qabatu gaaffiif deebii goonee yaada nuuf qooddan qabdu ammoo uummati kun irra deebiidhaan waa dhaga'uu qabaaf isinii kaafne akka hooggana hojii waliigalaa taana hooggana hojii waliigalaatti maal jechuu dandeessu dhimma kanarratti. Egaa jaalladhi wanti ati naan jettaa jijjiirtu yookaan miidiyaa irratti kakkaa'ame jettee naa kakaasaa turte kun kan keenya kana ta'aa jira jedhamu kan walumaa gala egaa jalqaba sanyiin eenyu kan jedhu akkuma kanaan dura ibsetti egaa sanyiin haalota adda addaatiin akka waraana bilisummaa Oromootirraa bahe bilisummaa abaawoboon akka hin beekne abaawoboon akka seeraa fi heera ittiin bulu hin qabne jedhee wanta hedduu haasa'aa ture. Egaa kanaan duralleen kaaseen ture. Waraana abaawoboo keessaa
bahee akka turedha. Akkas ture. Walumaa galatti dhimmi isaa akkuma gaafa sana kaasetti ajajaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddugalaa osoo hin taane qaama koree jira hojjechiistuu keessa akkuma tureen achiin boodatti egaa immoo tarkaanfilee jedhaa ture san cufatti seene. Eegasii asii gaa uummati keenyas akkasumas nami kamiyyuu wanta dhiyeenya kana tatta'aa turerraa waan guddaa hubateedhaan abdadha. Maantu kaleessa ture? Maali rakkoon qabsoo Oromoo keessattiyyuu waraana bilisummaa Oromoo keessatti ture ka jedhu anaaf nami kamiyyuu waan achirraa arge natti fakkaata. Wanta simannaa isaati irratti jedhamee Biraanuu Juulaa faanti kaasaa turan walumaa gala deebii saba kanaatiif ta'a jedheen irreega. Egaa qabsoo kana dhabamsiisuudhaaf warroon PP'n dura turan abbootiin PP'tis waanuma hedduu godhaa turte. Burjaajee akkasiidha yeroo hedduutti uumaa turte. Egaa akka isaan barbaadan sana osoo hin taane waanuma yeroodhaaf uummatuma kana yookaan uummata ilmaan isaa qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegama baasaa jiru kana burjaajii kaayuu abdii kutachiisuu kanuma godhaa turan isaanis ammoo sanuma godhaa jiran. Egaa warri kaleessa qabsaa'otaan aangootti dhufe waan kaleessa wareegami ulfaataan itti ba'e sana gar dabarsanii warra wareegama baasee isaanu bakka kanaan ga'e sana akeeka isaanii sana fashalsuu yookaan seenaa taasifnee hambifnaa jedhee sabboonummaa Oromootiif balleessinaa jedhanii harka lafa jalaatiin wanneen xixiqqaa agarsiisuudhaan uummata kana burjaajessaa turanii. Sababa kanaafis wareegama ulfaataa uummati keenya keessattiyyuu ganna jaan kan dabre wareegama ulfaataa baase. Ganna 30 TPLF irra ganna jahan warri maqaa Oromootiin impaara tanatti dhufan Oromoo irratti raawwatan hamma Minilikiiniyyuu kan waliin ginnee jechuudha. Kun cufti ta'ame kan cufta godhanii garuu waraana bilisummaa Oromoodhaa balleessuus hin dandeenye, dhabamsiisuus hin dandeenye, torbaan tokkos qabatan, ji'a lamas qabatan, bultii hedduu qaqqabataatii ganna jaha teessisanii. Egaa kana keessatti wanta isaan akka waraana bilisummaa Oromoo lolanii hin injifanne hubatan qawwee callaan osoo hin taane diigumsatti bobba'anii yeroo dheeraadhaaf waraana bilisummaa Oromoo keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maandhee isaanii galchanii hanga inni rifeensa baasuutti haga inni rifeensa guddifatee maan jedhanii raastaa kana godhatuutti taasisaatii carraa amma sanyiin faanti godhan sanatti warroota sanatti dabalatanii galchanii waan agangoo kun galeedhanii egaa tapha siyaasaa qumaaruma saba kana ittiin burjaajessuuf fakkeessaa adda addaatiin Oromoon aangoorra jira jechuun deebiiti ammoo isaanuu aangoo kanatti kan fide jijjiiramoota kanaayyuu kan itti fide sana balleessuudhaaf Oromiyaayyuu itti aggaammataa jiran Oromiyaa balleessuudhaaf sabboonummaa balleessuudhaaf Oromiyaa diiguu qabna jedhanii harka lafa jalaatiin itti hojjetaa jiran Oromiyaayyuu naannootti naannoo gara lixaa naannoo tokko Arsii Baalee naannoo tokko kibba kan ammoo naannoo tokko godhanii sabboonummaa Oromootu dhabamsiisuudhaaf harka lafa jalaatiin yeroo irratti hojjetaa jiran kana keessatti egaa tarkaanfilee akkasii warreen fudhatan baay'eetti kan nama saalfachiisu. Waan gaarii tokko kanan siimu jechuun qabatamaan kanan sitti agarsiisuu danda'u jaaldaantii dhiyeenya kana naannuma nan jiru Gujii lixaa kanatti nam 77tu galee jedhanii miidiyaa kanarratti afarsaa turanii jechuudha. Nam 77 suni keessaan nama 5tu warra mataa rifeensa qaban nam 5 qofatu waraana bilisummaa Oromoodha kan maqaa dhaattu garuu kan murtii isaan waraana bilisummaa Oromootitti galchanii rifeensa guddifattee yakka adda addaa uummata irratti dhokattee raawwataa turte naamusa agartee waraanni bilisummaa Oromoodhaa ittiin hin beekne kan uummata ittiin hiraasan godhaa turte waraanni bilisummaa Oromoodhaa boodarra tarkaanfii irratti
fudhatee sirreessuudhaaf hoggaa jedhutti namni 5 kaatee galte. Nama 5 duratti garsiisanii warra kanaan dura yeroo dheeraadhaaf dargaggoota mana hidhaa keessa tursiisaa turan. Takkaan takkee agartee waraana bilisummaa Oromootti galtee kaayyoo aminummaa yookaan murannoo dhabdee akkanumatti ayyaan laallattoo tokko takkaan takkeedhaan keessaa babbattee turte fa'aa waliin galtee nam 77 gootee miidiyaa kanarratti oofaa turte jechuudha. Ammas bakkoota adda addaatitti waan kan dalagaa jirti. Ammoo gara Shawaa Lixaa kana keessa Jiddugala keessa Shawaa Lixaatitti sanyii faan keessa turan san keessaa namoota akkasii dubbatte. Ammallee namoota adda addaa wayaa yuunifoorma reenjariidha itti gootee baay'iftee bifa sanaatitti dhiyeessuun barbaaddeef haala amma keessa jirtu uummata kana burjaajessuudhaaf rakkina guddoo gara diinagdeetinis gara cufaanuu gama lolaatinis impaarettiin lolumaan kan marfamte taatee jirtu kana keessatti haala jiru kana jijjiiruudhaaf ajandaa godhatanii waan agartee mudhatan qabne. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan ba'eef qaba. Kaayyoodha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kaarra jiru kun itti fufa Elamoo Qilxuu fa'aa imaanaa warra irbuu shinnigaatitti wareegamee baatee kaayyichi sun akka hin cabneef kaayyi sun akka hin maseenneef warri seenaa tolchinaa jedhan sun akka isaan hin milkoofnetti wareegama ulfaataa saba kana waliin gannadaa guutuu baasaa turedha. Kan dhuunfaaf ba'e miti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoodhaaf ba'e. Mirga hiree murteeffannoo gaaffii Oromoodhaaf bara dheeraa kan humnaan itti fe'amee uummati kun yeroo adda addaatitti wareegama itti baasaa ture. Abaawoon ganna 50 duratti kaayyoo garagaratti facaate san walitti fidee kaayyicha kana utubee akka inni duratti tarkaanfatee gaaffiin isaa cicitaa dhufee wareegama itti baasaa sudheftuun gaaddisa tokko jalatti akka inni xumura argatuuf qabsoo hidhannootii fi qabsoo siyaasaa dippiloomaasii cufaayyuu walitti qabee gaggeessaa jiru malee kan namaaf gaggeessu miti kan dhimma dhuunfaatii miti. Agartee rakkoon nagaan Oromoodhaaf kan dhufuu danda'u yoo gaaffiin isaa ilmaan isaa itti qaroof hayyuu goota akkam bara dheeraa itti baasaa ture. Laal warra nan maqaa siidhee akka Elamoo fa'aa ka akka Baaroo Tumsaa fa'aa ka akka Magarsaa Barii fa'aa Gadaa Gammadaa fa'aa warroota akkasii ka akka Guutamaa Hawaas fa'aa warra hedduun kanaan dura warri har'aa kun imaanaa isaanii fuudhee itti fufaa jiru kun dhimma dhuunfaa isaanii jireenya qaalii warra jijjiraachaa jiran warra barataa turan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa fudhattee biyya alaatitti jiraachuu danda'u. Elamoon biyya alaatitti nama akkam akka ture saba isaatiif jedhee wareegama kana baase warreen kaleessa wareegama kaayyoo saba kanaa bakkaan ga'uudhaaf jedhanii akkasitti jedhan sun dhimma dhuunfaa isaaniitu kan itti deemanii miti kan irra jiraniyyuu wareegama baasaniiti saba kanaaf gaaffii saba kanaa cunqursaa saba kanaa abbaa biyyummaa inni dhabe kan sirna isaa kan ittiin beekame addunyaatti illee keessa hubachiise kan bade suni lafa isaa kan nami dhaale suni isa san deebisuudhaaf malee waa'ee nam tokkoo kan dhimma akkasiitii fi miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan ba'e isa kana kaayyeeffatee ba'e. Namaa fi miti kan ba'e saba kanaaf ba'e. Sabi kun ilmaan isaa ijoollee isaa dhiiraa dhalaadhaan itti gabbare lafa kanatti. Bifa akka xiqqaatti yookaan akka salphaatti rakkoon isaadha bifa sanaan taa'ee xumuramu osoo ta'uutii miti. Agarte nuti akka waraana bilisummaa Oromootitti nagaa fedhii hawwii nagaadhaaf qabnu agarsiisaa turre. Xumura nagaa fiduu danda'u kan gaaffii saba kanaa bifa nagaatiin ittiin xumuramuu qabu araara walii galtee iggitaawaa qabu iggitii kan gaaffii saba sanaa bakkaan ga'uu dandeettu osoo ittiin bu'amin kan iggitii qabutu barbaanneet akka sanaatitti jennee malee amma akka isaan jedhan sana nagaa barbaanne maalii jedhan sanaaniiti. Sun ka dhuunfaa barbaadan malee ka saba sanaatii miti jechuudha. Kaleessalleen wayyaanee waliin gaafa Finfinneetti galame walii galteen godhameen jira iggitaa waan turre
abbaan barbaade agarsi jalatti si galchee achiin booda si ukkaamsa sanarraa ka'ame 2018 illee kan hoogganoonni dhaaba kanaadhaa galee iggitaa araara iggitaawaa hin taane kan kaayyicha maseensu kan kaayyicha dhabamsiisu dhaaba sanuu seenaa tochisiisu seenaa tochinaa isaan jedhanii harka lafa jalaatiin yookaan hojiitti seenaan sanatti waliigaltee akkasii tureedhaaf deebinee wareegama agarsi ga'usan akka waraana bilisummaa Oromoottis baafne akka ummati Oromoo keessattiyyuu gannoota 5 dabre naannolee Wallaggaa Gujii amma immoo Giddugala keessatti Arsii keessatti har'a inni baasaa jiru laal. Inni kun cuftuyyuu karaa nagaa qajeelaa fi iggitaawaa ta'ee mirga saba isaa ittiin deebisan amansiisaa ta'uu dhabuurraa kan ka'e deebinee wareegama kana cufa akka baafnu nu godhe. Kaleessas nuti akka inni kana deebi'ee hin baafneef waliigaltee iggitaa godhamuu qabaa jenna. Amma ummati keenyas haa ta'u addunyaanarra eenyutu nagaa jibbee eenyu nami nagaa hin feene kan jedhu sun anaafarra nama hubatuuf diidaa jechuudha. Maaliif bifa akka kanaatti bifa amma dheena kan agartu kanaaf barbaada. Inni kun ammoo wareegama kalee bahee fi kaayyicha itti fufiinsaan nuti irraa fuune sanaaf iggitii kan ta'uu miti kan dhuunfaadhaati yoo ta'een alatti inni kana jechuun kan sanarraa hin baranne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaltu ta'amee diraamaan deemame kana sabii keenyas hawaasi keenya walumaa galatti akka afarfamaa jiru kana osoo hin taane taatuma achi keessatti ta'amaa jiru sun maaliif wanni kun godhamuuf barbaachise ka jedhu sana gadi fageenyaan laaluu qabaa. Kun taphaa Oromoo tuffachuudha. Tuffiidha kun. Saba kan tuffiidha. Wanni kaleessa itti godhamaa ture wareegama gasga'u sun itti salphisuudha. Nu dhuunfaa keenyaa fi miti. Namni waraanni bilisummaa Oromoodhaa goleelee amma zoonilee 8 keessa jiru kun fedhii dhuunfaa mataa isaatii fi miti. Waan uummata kanarratti godhamaa jiru sun akka hanqatuu fi akeeka kaleessa wareegama ulfaataan itti bahe sun Oromoon abbaa biyyummaa isaa sana Oromoon sirna isaa kan isa kabachiise sun gartee kabeebsaan kan deemu sun dhugaadhaan akka dhaabbatu abbaan biyyummaa isaa akka ta'u warri har'a maqaa Oromootiin askaami kun namni kun dhugaa chaartaraatirraa kaaftee hagamma laal kabeebsaa dargiilleen lafaan kennee jedhee kabeebsaa xiqqoo tokko godhee kaayicha san dhabamsiisuudhaa barbaade TPLF dhuftee jennaan ammoo afaaniin haa dubbata jettee hanga tokko wayyaa dargiitirra wayyaa laf keette xumuratti kaayicha kana balleessuudhaaf ammoo kan ta'uu danda'u kabeebsaa fakkeessaa Oromoota aangoorra jiraa jedhu san lafa kaa'umaa san godhame. Isa sanatu raawwatamuutti jira jechuudha. Isa sanaa jechuudha. Wanti godhamaa jiru kun yoo Oromoo ta'e yakka agas geettu san saba kanarratti raawwatu ture. Qabeenya irraa balleessee oobruu isaa baangaan ciree ibiddatti qabsiisee badii agas ga'u san kan eenyuun Minilik godhaa ture san Oromoodhaa jedhamee taate kan cufan godhu ture. Waan qajeelladhaan karaa qajeelladhaan saba kanaaf deebiin isaa deebi'uu mala. Kan isaan godhaa jiran ammoo kabeebsaa kana jalatti sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf dhoksaadhaan deemamaa jira. Isa kanaa jechuudha. Wanti ammaan tanatti har'a isaan kaasan kun dheena kanatti gannoota 6 kana kan uummata kanarratti raawwatamaa ture. Adeemsa keessatti bahaatii dhufe. Uummati kunis deebi'ee agartee ba'aan itti ulfaatte, yakki itti ulfaatte yeroo gabaabduu dhiyoo tokko keessatti hiriira bahisan keessatti yakkoota isarratti deemaa jira san uummati kun afaan tokkoon Oromiyaa guutuu keessatti bahee mallattoo argan. Mallattoo uummati kun akkasitti waan godhamaa jiru kana argee nutti fincilaa laata jedhanii amma uummata kana afaan faajjii uumuudhaaf diraamaa raawwatame malee kan eenyulleen bakka bu'uu miti siin jedha jaaldaantii dhiifamallee yeroo dibbiifaa walitti deebinaa malee. Rakkoon hin jiru ayyee. Waan qabxii kana keessaa osoo hin baane Shimallis Abdiisaa yeroo tokko naqamtee deemee achitti waraana bilisummaa Oromoof jecha akka faannoo loluu
hanqatan yookiin immoo dadhaban kaasee ture. Egaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ABO keessaa kaba'ee sanyii Nagaasaa immoo ajjechaa darraatti raawwatee waraana bilisummaa Oromoo faannoo wal ta'etu tapha siyaasaa yookiin bu'aa siyaasaa barbaachaaf godhe ka jedhutu jira. Waraana bilisummaa Oromoo ABO'dhaaf dantaan uummata Oromoo haga eessaatti faannoo waliinis immoo walitti hidhatiinsa inni qabu maali? Namni kunis maaliif kana jechuu barbaade ka jedhu gabaabsaatiin ukaasaa keessaa baane. Dassaa jaaldaandii. Egaa namni silaattuu gadhoome waan hambifatu hin qabu. Dhimma darraattis sanyii waan irraa beekuu hin qabu. Dhimma darraa keessatti wanta irraa beekuu hin qabu. Yoo akkam guddattee naannoo nyaamarfaa oo beekeen alatti maantu bakka sanatti ta'ee waan irraa beekuu hin qabu jechuudha. Kunuyyuu mallattoon nama agarsiisu. Egaa maal barbaade? Kanaafuu wanta saba bakka bu'anii osoo hin taane wooma agartee nyaapharraa adda hin taane yookaan nyaaphummaa agarsiisu tokko ani kanatti mul'atu nyaaphummaan kana caale jiru. Kana caale hin jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa darraa waan inni beekuu hin qabu. Waan irraa beekuu hin qabu. Amma waan darraan ammaa sammuu barbaadu garuu agartee waan garaagarummaa shimallis irraa addaanatti mul'anne jechuudha. Afaan shimallis sun jedhee malee waan dhibiidhaas hin jechuun na dhibaa jechuudha. Wallaggattis ta'u darraattis ta'u mootummaan warra isaan fakkaatu uume maqaa adda addaatiin uummata kanarratti yakka akkasiisan dalagsiisaa ture. Na miidhachiisaa ture isaanu. Waraana bilisummaa Oromooti irratti agartee eenyu namni nagaa hin feene kan jedhu sun anaafarraa nama hubatuuf diidaa jechuudha. Maaliif bifa akka kanaatti bifa amma dheena kana agartu kanaaf barbaada. Inni kun ammoo wareegama kalee bahee fi kaayyicha itti fufiinsaan nuti irraa fuune sanaaf iggitii kan ta'uu miti kan dhuunfaadhaati yoo ta'een alatti inni kana jechuun kan sanarraa hin baranne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaltu ta'amee diraamaan deemame kana sabii kennas hawaasi kenna walumaa galatti akka afarfamaa jiru kana osoo hin taane taatuma achi keessatti ta'amaa jiru sun maaliif wanni kun godhamuuf barbaachise ka jedhu sana gadi fageenyaan laaluu qabaa. Kun tapha Oromoo tuffachuudha. Tuffiidha kun. Saba kan tuffii. Wanni kaleessa itti godhamaa ture wareegama gasga'u sun itti salphisuudha. Nu dhuunfaa kennaa fi miti. Namni waraanni bilisummaa Oromoodhaa goleelee amma zoonilee 8 keessa jiru kun fedhii dhuunfaa mataa isaatii fi miti. Waan uummata kanarratti godhamaa jiru sun akka hanqatuu fi akeeka kaleessa wareegama ulfaataan itti bahe sun Oromoon abbaa biyyummaa isaa sana Oromoon sirna isaa kan isa kabachiise sun gartee kabeebsaan kan deemu sun dhugaadhaan akka dhaabbata abbaan biyyummaa isaa akka ta'u. Warri har'a maqaa Oromootiin askaami kun namni kun gaafa chaartaraatirraa kaaftee hagammaatti dhugaa laal kabeebsaa dargiilleen lafaan kennee jedhee kabeebsaa xiqqoo tokko godhee kaayicha san dhabamsiisuudhaa barbaade. TPLF dhuftee jennaan ammoo afaaniin dubbata jettee hanga tokko wayyaa dargiitirra wayyaa laf keette. Xumuratti kaayicha kana balleessuudhaaf ammoo kan ta'uu danda'u kabeebsaa fakkeessaa Oromoota aangoorra jiraachuu san lafa kaa'umaa san godhame. Isa sanatu raawwatamuutti jira jechuudha. Isa sanaa jechuudha. Wanti godhamaa jiru kun yoo Oromoo ta'e yakka agas geettu san saba kanarratti raawwatu ture. Qabeenya irraa balleessee oobruu isaa baangaan ciree ibiddatti qabsiisee badii agas ga'u san kan eenyuun Minilik godhaa ture san Oromoodhaa jedhamee taate kan cufan godhu ture. Waan qajeelladhaan karaa qajeelladhaan saba kanaaf deebiin isaa deebi'uu mala. Kan isaan godhaa jiran ammoo kabeebsaa kana jalatti sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf dhoksaadhaan deemamaa jira.
isa kanaa jechuudha. Wanti ammaan tanatti har'a isaan kaasan kun deenna kanatti gannoota jahan kana kan uummata kanarratti raawwatamaa ture adeemsa keessatti bahaatii dhufe. Ummati kunis deebi'ee agartee ba'aan itti ulfaatte yakki itti ulfaatte yeroo gabaabduu dhiyoo tokko keessatti hiriira bahisan keessatti yakkoota isarratti deemaa jira san ummati kun afaan tokkoon Oromiyaa guutuu keessatti bahee mallattoo argan. Mallattoo ummati kun akkasitti waan godhamaa jiru kana argee nutti fincilaalaa ta'edhanii amma ummata kana afaan faajjii uumuudhaaf diraamaa raawwatame malee kan eenyulleen bakka bu'uu miti siin jedha jaaldaantii dhiifamallee yeroo dibbiifaa walitti deebinaa malee. Rakkoon hin jiru ayyee waan qabxii kana keessaa osoo hin baane Shimallis Abdiisaa yeroo tokko Naqamtee deemee achitti waraana bilisummaa Oromoof jecha akka faannoo loluu hanqatan yookiin immoo dadhaban kaasee ture. Egaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ABO keessaa akka ba'ee sanyii Nagaasaa immoo ajjechaa darraatti raawwatee waraana bilisummaa Oromoo faannoo wal ta'etu tapha siyaasaa yookiin bu'aa siyaasaa barbaachaaf godhe ka jedhutu jira. Waraana bilisummaa Oromoo ABO'dhaaf dantaan uummata Oromoo haga eessaatti faannoo waliinis immoo walitti hidhatiinsa inni qabu maali? Namni kunis maaliif kana jechuu barbaade ka jedhu gabaabsaatiin ukaasaa keessaa baane. Dassaa jaaldaandii. Egaa namni silaattuu gadhoome waan hambifatu hin qabu. Dhimma darraattis sanyii waan irraa beekuu hin qabu. Dhimma darraa keessatti wanta irraa beekuu hin qabu yoo akkam guddatte naannoo nyaamarfaa oo beekeen alatti maantu bakka sanatti ta'ee waan irraa beekuu hin qabu jechuudha. Kunuyyuu mallattoo inni nama agarsiisu. Egaa maal barbaade? Kanaafuu wanta saba bakka bu'anii osoo hin taane wooma agartee nyaapharraa adda hin taane yookaan nyaaphummaa agarsiisu tokko ani kanatti mul'atu nyaaphummaan kana caalee jiru. Kana caalee hin jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa darraan waan inni beeku hin qabu. Waan irraa beeku hin qabu. Amma waan darraan ammaa sammuu barbaadu garuu agartee waan garaagarummaa Shimallis irraa addaanatti hin mul'anne jechuudha. Afaan Shimallis kan jedhee malee waan dhibiidhaas hin jechuun na dhibaa jechuudha. Wallaggattis ta'u darraattis ta'u mootummaan warra isaan fakkaatu uume maqaa adda addaatiin uummata kanarratti yakka akkasiisan dalagsiisaa ture. Na miidhachiisaa ture isaanu. Waraana bilisummaa Oromooti irratti agartee hojii manaa akka waraanni bilisummaa Oromoo wayiin qabamu godhuudhaaf jedhanii yookaan waraana bilisummaa Oromoodhaa dur dhaabsisuudhaaf godhanii Wallaggattis kan hidhachiisan darraattis kan godhamaa ture sunuma ture jechuudha. Darraattis sanuma godhamaa ture. Warreen yakkoota akkasiisan dalagaa turan warruma mootummaan hidhachiise. Warruma mootummaan hidhachiise san godhe. Faannoo maalii? Walumaa galatti namni uummata Oromooti irratti yakka dalage nu akka waraana bilisummaa Oromootti nyaapuma kamiyyuu. Kan uummata waraana bilisummaa Oromooti irratti yakka dalage kanu nuuf nyaapuma akkuma nyaapaattiin herreegna jechuudha. Garuu dabaa akkasitti godhame waan dhugaan lafa jirtu kan jirtus hin jirti. Garuu bakka darraatti godhame sun erguddaan sana warreen jirus hin jira. Walumaa galatti diraamuma adda addaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabsisuudhaaf yookaan waraana bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaaf bakkoota adda addaatti shiroota adda addaatu raawwatama. Yoo lixa shawaa lixaatillee gad dhuftee warreen hidhatamanii uummata keenya akkas godhaa jiru sun eenyu namni qoratee adda baasuu danda'a. Eenyutu hidhachiise? Eenyu namni hidhachiise? Lixa shawaa keessatti warra yakka akkasiisan daddalagaa turan sun namni hidhachiisaa tureen mootummaatti hidhachiisaa ture. Isa garri bitis hin beeku mootummaatti hidhachiisaa ture kamiyyuu. Mootummaarra jiru kanatu warruma ammatti maqaa dhooftes kamiyyuu kan hidhachiisaa jiru, kan hidhachiisee fi yakka kan dalagaa jiru mootummaadha jechuudha. Kanaafiyyuu anaan garaagarummaadha jedhee
jechuudha. Waa'ee dhimma darraati irrattis haa ta'u, shawaa lixaati irratti dalagame yookaan horroo guduruu naannoo horroo guduruutti dalagame mootummaan kan raawwate mootummatu uummata kana jilbiiffachiisu, uummata kana nuffisiisu, achiin Oromoo jedhee nuffisiisu agartee gaafuma isaa kaleessaa abbaan isaa akaakuun isaa kaasaa ture sun akka isaan hin kaafne akka barbaadanitti callisanii maqaa Oromoo dheffaadhaan kan dhibiitii agartee sirnuma kaleessa deebisuudhaaf kan godhaa jirudha jechuudha. Kan godhaa jirudha. Kana egaa gochaan inni godhaa ture gannoota jaan dabre keessatti godhaa ture dhiyeenna kana dhoowwee mallattoolee mul'ate keessaa naasuu san keessaa obbaasuudhaaf afaan faajii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bifa akka sanaatitti naannolee adda addaatittis yookaan wiigiitti naqanii yookaan ammoo namni takkaan takkee lama sadeen tokko qara ofii isaaniitti kaa'anii rifeensa guddifattellee yeroo ammaa kanatti keessattuyyuu warroota duraan waraana bilisummaa Oromoo keessatti dossanii galfatan cufa yakkoota adda addaa Oromoo irratti raawwachaa turan gara waraana bilisummaa Oromootiin yeroo sirnatti deebisuudhaaf tattaafatamu xumura isaatirra ga'e warra guurratan qalbiitti daranii garsiisanii kun ammoo isa sana gardabarsuudhaaf rakkina har'a mootummaan kun keessa jiru dabarsee uummata sochii xiqqaa argee mallattoolee arge sana afaan qabsiisuudhaaf ajandaa uumameen jedhagaa jaaldaandii. Ayyee ittaanaa ajajaa olaanaa Abaaboo jaalgammee guddoo galatoomaa ayyee gara gaaffii keenya biraatti dabarra. Dhimmumaa maqaa haraaraatiin burjaajii fi tirgaa yookaan immoo tapha siyaasaa taphatamaa jiru keessatti gahee fudhatanii kan taphataa jiran dhimma abbootii gadaati. Egaa akka isin olitti kaastan waamicha nuu godhanii uummata Oromoo dhageenye jedhama. Garuu uummanni Oromoo isaan dhagaan kun bilisiginnaan erga aangootti dhufee yeroo cufayyuu uummata Oromoo hiriira baasee balaaleffachiisuu, sakattaasisuu, waraana bilisummaa Oromoo jedhanii sanammoo gaafa dadhaban kottaa galaa jedhanii deemaa turuun isaanii beekamaadha. Egaa kana keessatti abbootiin gadaa dhimma kana keessatti yeroo hojii hojjetantu jira. Waraana bilisummaa Oromoo roorroo moo waamicha uummataatu roorroo furmaata argateetu galamoo waamicha uummataatu isa galchaa ka jedhu akkasumas abbootiin gadaa adeemsa sirriin ta'an hojii loogii hojjechaa akka jirantu beekama. Yeroo barbaadan nama abaaruu diina Gujii bakka hin buutu, Wallagga bakka hin buutu, Boorana bakka hin buutu waraanni raasaa jiru yookaan daggala jiru jedhu gaafas deebi'an immoo bilisiginnaa waliin ta'anii kottaa galaa isin ilmaan teenya hin du'inaa yeroo jedhanii dubbatantu jira. As keessatti Oromoon gadaa qaba moo abbootii gadaa qaba? Abbootiin gadaa amma akka kanatti jijjiiramanii dubbatan. Abbootii gadaa Oromooti moo akka sirna gadaati? Abbootii gadaa bilisiginnaati jechuu dandeenya. Kan akkamiin ibsitu jaalgammachuu? Jaaldaandii egaa sirni gadaa Oromoo jaarraa 15ffaa keessatti rakkinoota jaarraa 14 ga'u Oromoon hiraaree laftitti dhiphatee bakka murtaa'e bakka xiqqaa tokkotti walitti galee kan Oromoo dandamachiise sirna hafuura dhugaa qabu kan kijiba hin qabne kan dhugaadhaan Rabbiin Oromoodhaaf kenneedha. Agartee inni kun ammoo dhugaadhaan kan Rabbiif Oromoodhaaf kenne kana kan akka gammachuutti na jechisiisu yeroo sanaa fi sirna sana gattaa'e akka inni itti gajjiru san haala yeroo san sammuu addunyaan tun irra jirtu waan san kalaqxee laf keetti fi agartee waan inni jiru ka agartee na biratti garaagarummaa guddaa qabudha jechuudha. Maal asiin jechuu barbaada? Hafuura Oromummaa kan qabu agartee sirna mataa isaa kan qabu kan hin gorreerra dhugaa malee dhara kan hin dubbanne deemsa kan qabu
haasa'a sirnatti qabu haasa'uma haasoftuyyuu akka itti haasoftu qabu deemsa deemtuyyuu akka itti deemtu qabu walumaa galatti sirna bal'aa Waaqayyoon Oromoodhaaf kenneedha. Agarte egaa booda Oromoon rakkootti gaafa seentu irraa gortee hafuura kanarra ofittummaatti of geessitee waan hedduu gaama kaasu nam dhibaa sa'aatii waliin isa sanarraa gorsumatu Oromoo wareegamaa gas ga'usan baasee abbaa biyyummaa dhabdee aga Oromummaa isiitiyyuu dhabdee eenyummaa isii dhabdee akka dhibiititti nama dhibiidha taatee kan saba dhibii taateetti jijjiiramtee turte tokkotti isa geessee jechuudha. Agarte egaa qabsoo keessatti ammoo hafuurri sirna qajeelaa fi qulqulluudhaa kun yeroo itti gad dhufaa jiru san keessatti mallattooleen har'a mul'atan kun cuftuyyuu hafuura sirna kanaati. Ammoo yeroo ammaa kanatti akkan annatti mul'atutti sirna sanarraa kan goree fedhii dhuunfaa yookaan fedhii namoo biraa kan Oromummaa ayyaantummaa Oromummaa ofirraa qabu sana gadhiisee wanta akkasitti guututti itti mul'ataa jechuudha. Inni kun ammoo Oromoodhaaf miidhama kasaaraadha. Sirna sanaan deemee yoo jedhe taate waan amma fedhu hawwii nagaa fedhu kanallee ni fudhata. Loogitti galee cubbuu dalagee jennaan Oromoo balleesse. Kanaaf warreen isaan ammaan tanatti maqaa abbaa gadaatiin uuman kun sirnaa fi hafuura kaleessa jalqabaasa warra sanaan guutamanii yookaan sirnichi san hordofan osoo hin taane mootummichi sirna kanaa Oromoon sirna kanaa maqaa sirna kanaatiin akka malee walii galte yookaan tokkummaa siin qabdi isa kan sii deebifne jechuudhaaf keessatti iyyuu gannoota ja'an dabran gandattis aanaattis abbaa gadaa jedhanii muuduun. Inni kun ammoo kan sirnicha hin hordofne kan sirna sanarraa bahe kan fedhii dantaa warra piippidhaa guutuudhaaf abbaa gadaa jedhame malee abbaan gadaa sirna san keessa jira. Gahee fi gaafatama isaatis deemsa isaatis haasaa isaatis achi keessatti kan laf kaa'ame qaba. Agartee sana warra hin guuttanne kan piippiin deebitee maqaa abbaa gadaatiin laf keette. Anaaf kana keessatti egaa kanaan duralleen ganna 2019 irralleen akkaataa ta'eetti fi akkuma amma horii eegalee jetteen kana gaafa sanalleen murnii akkasitti horii eegalee kan walumaan beennu garuu qabsoon itti fuftee malee darana jabaattee malee duubatti hin deebifne. Hanga sana burjaajii agas goosuun gama kanaanis gamoota namoota adda addaatiinis itti uumame yeroo gabaabduu yeroo akkasitti inni lafaa ol ka'aa jiru sun gartee gufuutti ta'ee cabee gad deebi'us garuu balleessuun hin danda'amne. Itti fufeetum sadarkaa har'a kana ga'een. Kanaaf kanaan jechuu barbaadu deemsi abbaan gadaati maalii jedhamee deemsuun sirrii qajeelaa akka hin taane miidhaa saba kanaatiif qabu. Wantiin ammaan tanatti dalagamaa jiru dhuguma waan kabeebsaa Oromoof akkan jedhan alatti dhokataadha wanti dalagamaa jiru. Wanti godhamaa jiru kan hin agarre mee wanta gannoota ja'an kan keessatti darbe abbaan gadaa karrayyuu abbootiin gadaa karrayyuu eenyu nami balleesse. So warri akkasitti jedhu kun hagam nami isaan fudhatanii jalaa socho'an kun gadaadhaaf bakka qaba. Abbaa gadaadhaaf bakka qaba. Dhuguma gadaa san sirna gadaadhaa ayyaantummaa Oromoodhaa qabu sanaaf akka inni gad dhaabatuuf warri kun hagam fedhan adda baafachuu malan isaan ka Oromooti. Maqaa sirna sanaa qaban waan taateef. Kanaafiyyuu waan taati jette sun kan yaamu akkuma nama siin jedhe kanatti walitti jedhamee akkasitti baasanii piippiin baaftee ummati kenna. Kana doonaan siin jedhin ummati kenna dhugaa ganna ja'an dabre kana wanti irratti dalagamin hin turre. Yakka guddaa ulfaataatu hanga akkam jedhanii qalaniitti isaan geessise bakka cufatti wanti hin godhamin hin turre. Oromummaa balleessuudhaaf sirna isaa balleessuudhaaf qabeenya isaa balleessuudhaaf jilbiiffachiisanii akka barbaadanitti oofuudhaaf ganna ja'an dabre kana keessatti hanga ammaatti itti fufaatii jira jechuudha. Ummati keenya dhugumni waan dararamaa fi hiraarfama qabu
sanarra dabree diinagdeedhaan kufaatiin diinagdee wanta uummata kanarraan gahaa jiru guddaadha jechuudha. Kanarratti kaasee egaa warroota ammasiin jedhe san wanni godhanii warra uummata rakkinoota qaban kan keessessanii maqaa isaan akka sanaatitti uummatatu bahee waan akkasii jedhee akkas jedhee isaanumatu jechisiisaa ture jechuudha. Warruma akkasiitii sanatti godhuutti jira jechuudha. Agartee kanaaf garaagarummaan PP fi isaan idduu jiru hin jiru jechuudha. Warroota abbaa gadaatti PP idduu jiru hin jiru. Isaantu shaangulliituma isaanii achi kaan malee isa dhugaa sirnicha gadaatiin ajeelloo irratti sirna gadaatiin kan abbaa gadaa ta'een isa san guuttateetii miti jechuudha. Kanaafuu waamichi akkasitti jedhame waamicha kaleessa qabsootti hoggaa ba'an gaaffii saba keenyaati warri nu dura jiru nutti dabarsanii nutti dhaaman lubbuu isaanii kennanii abbaaf haadha isaatillee namni mari'achiisee qabsootti galan jiru. Sammuma isaatitu ati kan saba kanaati kanaafiyyuu sabi kun rakkina keessa jira. Abbaa biyyummaa isaa dhabee sirni isaatillee kabajaaf ulfina dhabdee eenyummaan isaatu afaan isaatu dhabame Oromoo ta'ee afaan dhibiidhaa dubbataa isa santu mataa isaa keessatti isa kaasee saba kanaaf hanga gaaffiin tun deebitutti jedhee qabsootti galee malee waamichaanis kaba'ee miti waamichaanis kagaluu miti. Kaayicha santu gaaffiin saba sanaas dhugaadhaan deebitu qofatu isa galcha. Kan isa galchuu danda'u nagaa Oromiyaattis kan fiduu danda'u kan deebi'ee gaaffii suniin kaane yoo bifa akka sanaatti ittiin xumurame qofaa waan ta'eedhaaf waraanni bilisummaa Oromoodha. Har'as wareegama baasaa jira malee tan dhuunfaadhaaf yookaan fedhii dhuunfaa isaatiif jedhee raawwatuu miti. Akkasittis galuus miti. Kanaafiyyuu akkuma duratti sii kaase burjaajuma saba kana keessatti uumuudhaaf har'aa uummati kun baay'eetti qabsoo goonaa qabsoo kana keessatti gannoota 50 godhame kana waan hedduu keessa dabre sabi kun argee rakkinoota jiran argee keessa dabre dhugaadha. Kun yeroo wariititti wanti dhalatan saba kana xiqqaattu hafuura isaa gad deebisuun isaa waan hin oolle waan hin hafne. Garuu ammoo laal jijjiirraa yeroo mar tokkotti wanta cufa jijjiiramuun hin danda'amu. Qabsoo keessa jirta. Kan qabsoo keessa jirtuuf ammoo akkuma kanatti kasi fakkeessatti illee as keessatti galulleen kan fedhiilee adda addaatiin qabsoo kana keessa galulleen walumaan jirta. Wanti kaleessa dabre sun dhugaadhaa barumsa sii ta'a. Ammoo guutumaa guututti dhaabaa jechuu hin dandeettu adeemsumatti dhaabdaa jechuudha. Agartee wanta kaleessa dabre samma har'a bifa haaraatittiin bakka sanatti deebi'ee tokko jedhee jalqabuu hin dandeettu. Agartee jalqabuu hin dandeettu. Bakkuma irra jirtu sanarra jijjiiruuf jalqaba gootee xumura isaa midhaaffattaa jechuudha. Kanaafiyyuu wanti badan cufti adeemsuma keessatti sisirreeffataatii itti dhufameet bakka jedhamu san gahamaa malee egaa baallama hin qabdu. Wanti qabsoo yeroo ati gootu gufuu si ta'an yoo dammaqiinsi keetilleen ol ka'ee haalilleen xiqqaattu jijjiirame akkasuma immoo rakkoo sitti ta'an walumaan akkas jijjiiramee si turduuf gaafa TPLF wanti turee fi har'a immoo jijjiiramee kasi dur dhaabbate ilaalaa gan jiraa jechuudha. Akka kana keessatti nama hojii isin hojjettaa akkasuma deebitee badiileen adda addaatti isin dalagamaa. Agartee hafuurri jijjiirraa fiduudhaaf ati gootuyyuu fagootti walitti dhufaa malee mar tokkotti walitti dhufaa hin danda'u. Agartee wantoonni ta'ame kun kanaaf xiqqaatu kan kaleessatirra xiqqoo tokko guddannee bakka tokko geennee hin jedha. Rakkoon okkuu dhalattetti namillee si keessa galchee akkuma feetettiin yeroo ati bakka tokko ga'uudha dhuftee si gufachiisuudhaan deeme duubatti si deebisu kaleessa irra guddaa isaa ziirootti nu deebisaa ture. Har'a immoo at least guddina qabnu kana keessaa rakkinoonni akkasiidhaan sun parsantiidhaan hoggaa fudhattu harka 100 keessaa tokko hin ga'u jechuudha. Kan ammatti jedha. Inni kunuyyuu ammas hin jira.
Garuu namni adeemsa keessatti wanta hedduu argaa dhufa. Agartee adeemsa keessatti wanta hedduu argaa dhufa. Waan rakkoo ta'ee wareegama ulfaataa qaalii si baasise sun barumsa sii ta'e akka inni lammaffaa ittiin deebineef at least akka ati mataa kee keessatti keettu yookaan kan duraan hin beekne akka waan haaraa ati argattu si tochisiisee akka sanatti bakka san si geessisa. Uummata bal'aa miliyoona hedduudhaan lakkaa'amu. Kana keessatti egaa akkuma qabsaa'aan dhugaa jirutti as keessa isa immoo qabsaa'aan dharaatillee akkasitti mee waan hedduu si godhu jira. Hafuurris ammoo akkasuma garaagarummaa qabaata. Garaagarummaa qabaata qabsoo keessatti hoggaa gad dhuftu hafuurri namaatillee garaagarummaa qabaata. Kanaaf isa sana mar tokkotti osoo hin taane deemsa keessatti sabaaf goota jechuudha. Lubbuu qaalii ijoolleen hedduun qacaleen itti baafte isa sharafuu hin qabdu. At least bakka inni jirurraa kadhiibii achumarra dhaabdee achirra jijjiiruudhaa godhuu qabdu. Yoo sun warra kaleessa abbootii teennaarraa baratteen jedhaan xiqqaatu silaa rakkoo sana immoo qabsoo keessa jirta waan taateef muuxeffataati. Nami kaleessa qabsoo keessa ture har'a qabsoo keessa jiru garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif jennaan irra guddaan ijoollee dhiyoo hoggannaa 7, 8, 10 sadarkaa kanatti qabsoo keessa jiran wanta kaleessa dabre san irra guddaan isaa seenumaan fa'aa argaa, seenumaan fa'aa barataa, qaamaan argeen beeku. Hirrina yookaan wanta inni sitti muudu sun dhageetturra ka qaamaan keessa jirtu muudaan isaa sitti dhaga'ama. Egaa kanneen kan kana fakkaatan hedduun isaa inum jira. Har'a bakkee jirru kanarratti namni kun cuftuyyuu narraa kaasee haga nama gadiitittiyyu wanta irraa baratee sirraa'uu qabdu jedhu hedduudha walitti agarsiisee walitti akka hojii manaattis beekunuyyuu maalidha jedhulleen kan walii kenname gar fuulduraatiif akkaataan itti waan kanarra Oromoon walii galatti irra aanuudhaa dandeettus jedhamne. Egaa waan hedduu bultii 9 kana keessatti kaafne antiin injijjiirraa bakka jirru kanarraa injijjiirraa ka jedhuun qaba. Egaa daandii aganuma siin jechuu fedhu. Ayyee jaalgamme guddoo galatoomaa gaaffii keenya xumuraatiin egaa haala amma burjaajii bilisiginnaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalchuu feete kanarraa woboon zoonii cufa jiru maal gochuu qabaa kasin dhaggeeffachaa jiranii ammoo caasaadhaanis wanni cuftinii qaqqabaa yaada jedhu yookiin amantaa jedhuun qabaa. Garuu maalirraa burjaajii kanarraa akkuma muuxannoo namni nama wal caalu maalirraa ooluu qaba yookiin immoo akkamiin waan kana dandamachuu qaba ka jedhuu fi uummata Oromoo kallattii adda addaatiin ijoollee itti dadhabne qabsoon kun akkasuma jalaa ta'e jedhanii haamilee caban ka PP'n olitti haamilee cabsuuf itti fayyadamte jettan kanarraa uummanni keenya baraaramuufis maal jettuunii ka jedhu maaliif jennaani waraana bilisummaa Oromoo zooniilee cufatu galaa jedheellee bilisiginnaa yeroo propagaandaa isaa fufu ka sanyiin illee miidiyaatti ba'ee nu qofa miti baay'eedha ka jedhee dubbatu jira. Yaaddoon kun uummata biratti akkamiin hubatamuu qabaa kan jedhu zooniilee adda addaa galuu fi galaa jirullee diinni nyaapni kun odeessu ni jira. Akkamitti wal hubattanii maal gochuu qaba uummannis waraannis ka jedhu yaada gaggabaabaa nuu kaasaatii ni goolannaa fayyaa ta'atti dhaadhaa jaalgamu. Lasa jaaldaaddi egaa waan ati jettu kun fakkeenyaaf gammachuulleen zoonii kibbaatti irraa galuu fi looduu fi wanti hedduun haasa'amee miidiyaa kana qabatee ummatti kun yeroo hedduu bilbileetillee maanii kan jedhu guddaa jira jechuudha. Isa kana keessatti egaa wanta godhamaa jiru kun egaa mallattoolee guddaadha Oromoodhaaf hin jedhaanan maaliif waan haala Oromoo irra ga'e kana ummati kun gidiraan itti jabaattee dhokfataa dhaqee boodarra mallattoon
agartee kaardii diimaa isaanii baafte. Kaardii diimaa itti baafte kaayeen gadda dhiyoo kan ta'e sanarraa kan ka'e diraamaan kun qophaa'e jechuudha. Diraamaa kana qopheessanii uummata kana burjaajessuu warra ganna 5 dura faa ganna 2 dura faa ka'ee qabee galee tegaa dadhabaa akkasitti dadhabee babbadee haaluma adda addaatiin babbade tokko faa walitti guuranii rifeensa faa gaafa ganna 3 ganna 4 galee rifeensa irraan cirin fa'aatu jira. Maaliif isaan garfuun duraatitti waan godhuudhaa barbaadanii laf keeyyatan qabanii jechuudha. Kanaan gabaabaatti jechuun dhiyeenyatti jaallan irraa hordofee argee dhagaye taganna 3 faa 4 faa akkuma ta'e naamusumarraa maal adda addaatti irraalee rifeensa irraan cirree ta'aniituma amma kunoo amma gadi baafatan maaliif waan kaan jijjiiruudhaaf waan kana godhan jechuudha. Kanaafiyyuu uummatii keenya walumaa galatti egaa duratti illee tuttuqeen jira. Asirra dhaabbatee bakka kanarra dhaabbatnee nus of laallee akkaataan itti gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf deemnu lakkeen qabne hawaasa keenyas mariisifnee isa qabsoo keessa tutturee arras dhuftee akkas taate kanalleen alaa furmaatii isaa maali jennee yeroo itti mari'achiifnee wal mari'achiifnee tokkummaadhaan gara umura jechuun akeeka kaayyoo kanaaf ganna 50 lubbu qaalii itti wareegne san bakka sanaan geennu fagoo natti hin fakkaatu. Amma gaa deemtee tarbee xiqqootu nu hafe tarbee xiqqoon tun ammoo masanaakilii adda addaa qabaatti. Masanaakiluma adda addaadhaa kan duubatti si deebiftu qabdi jechuudha. Walumaa galatti mootummaan kun gama waraanaatiinis waraan bilisummaa Oromoodhaa injifachuu akka hin dandeenye dhibbatti anaman. Wanti kan takkee akkuma adda addaatitti waraana keessatti dudubbisee yookaan waraanatti galchee hafuura ammaan tan dhalate jedhu kana akka advaanteejaatitti ilaalee sitti dhaadatu kanaaniti keessi isaan jiru. Egaa tarbee xiqqoo nu haftee jalatti masanaakilii adda addaa nu mudatulleen achirraa odoo hin fagaatiin akka durduubatti nu hin deebiin bakka sana ejjenneetuma achuma jalatti kayitaanu ka'uudhaaf xumuraa tarbichatti ol ba'uudhaaf steeppa kanarra jirraa jechuudha. Kanaaf isa tarbee xumuraa kan walabummaa bilisummaa Oromoodhaa bira geenyuun akkuma ta'e isaa ta'u nuti yeroo hundaayyuu nagaadhaaf nama dhibbatti nagaa bifa nagaa ta'een gaaffiin Oromoodhaa deebitu jedhu qabnu jechuudha. Kanaan alatti ammoo hireen kanaa ogguu dhabametti xumura isaa ga'uun wanta nu dhoowwu sadarkaa namni jiru bakka sana kan jiru miti. Keessa keenyaas hawaasa keenyaas wanta hedduu duubatti deebinee ilaalle bakka isteeppa irra jirru ka duubatti hin deebine ka irra jirurraa duratti tarkaanfannee xumura isaa jijjiiruurra jirraa jechuudha. Kanaaf wanta hedduu dabre wanta dhiyeenya kana keessatti dabre hawaasi kunis laaluu qaba. Maalirraa ka'ee akkamitti ta'ee bakka itti dogoggora uume akka hawaasattis akka qabsaattis hin jira. Amanee fudhachuu qaba jechuudha. Hawaasichis amanee fudhachuu qaba. An hawaasa Oromiyaa keessa jiru miti kanan jedhu. Kan biyyoota adda addaa keessa jiraatan irra deebi'anii laaffinoota isaanii ilaalan yoo Oromoodhaaf herreegan. Yoo Oromoodhaaf ka ta'u ta'aa jedhanii kaayyichi isa kaleessaa sana har'a mootummaan jiru kun maqaa Oromoo feekumaan yookaan ammoo kabeessaa Oromummaa sanaa as dhufe malee kan gaaffii Oromoodhaa duubatti hundeedhaan furuu miti jedhee itti amanteet waraana kana daqaraa keessa jiru kana saappoortii godhaa turte jechuu kiyya. Wanta dhiyeenya kana keessatti tatta'ame of deebi'ee laale akka hawaasaatittis bakki nu jirru bakka akka kaleessa sanarra hin jiru. Parsantii tokko harka 99 keessa harka 99 bakka isaatti jira jechuudha. Parsantii tokko hin gahettu kan takkeen gara dhibiitii babbaddee dhibbaa illee baduu dandeetti gara dhibiitii illee baduu dandeetti silaattu nama. Ilmi namaa ammoo waan qabate fiixaan baasuu qaba. Anka sabaa teege jettee jiruu kee kan sabaa kennite taate waanuma sabaa godhii malee waan dhuunfaadhaa yookaan waan gareedhaa godhuu hin qabdu jechuudha.
Kanaaf xumurri isaa immoo tokkummaadha. Tokkummaadhaan xumuratti goon. Yoo tokkummaan hin jiraatiin laal gufuu amma jiru kanaayyuu laal. Kanaafuu hawaasi keenya bakka amma irra jirru bakka murteessaa fi bakkuma kanarraa deebinee jijjiirraaf inni xumura isaa xumura jijjiiruu akka dandeenyu sadarkaa sanarra jirra waan taateef qaamii hoogganaatis ta'ee qaamii miseensatis wanta nuti wanni ilaallan ammallee kaafuu jiraatu kan inni illee ofirra laalu namni kun cuftu illee ofirra laalee tokkummaa waraana bilisummaa Oromootii fi tokkummaa saba keenyaa qofatu bakka amma jennu san ka ganna 50 wareegamatti baafne san kan nu dhaqqabsiisuu danda'u tokkummaa Oromooti. Kanaafiyyuu namni tokkoon isaatiin bakkoota gannoota dabran kana keessa hir'inoota isaa laallate bifa sanaatittiin akka waliigalaattis nus maqaa hariilee adda addaa gaggeessinee gara fuulduraatti itti fufna waan taateef nuti bakka kana jirra wanta irra deebisu hin jiru. Nyaaphi ammoo gochaa fuutuu kanneessa hawaasa keenya irratti raawwate ummati keenya ukkaamama kana keessaa bahee dur dhaabbachuudhaaf tattaaffii mallattoolee isaan argan sana dur dhaabbachuudhaaf kan burjaajessuudhaaf shiroota kana dalagan kana qajeelotti hubate qopheessuu qaban jedha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waan ba'eef beeka. Wanni ba'eef sun ammoo kan sabaati malee kan dhuunfaa isaatii miti. Kan dhuunfaa isaatii deebii taatu miti. Kan saba sanaa deebii taatuuf waan jedheef ganna 6 kan guutuu haala rakkisaa zaliilii keessatti qabsoo godhee yakka guddaa ulfaataan maqaa isaatiin uummata kanarratti raawwatamee gocha hamtuu maqaa isaatiin uummata kana si jalaa baasuudhaaf raawwatame kan cuf keessa baatee as geesse waan taateef bakka kanarra dhaabbattee bakka nani jedhu sanatti deemiidhaaf yeroo akkasii keessa jirta waan taateef burjaajii ammaan tana uumaa jiran afaan faajjii uumamaa jiru kanaa kan gurra ergisu hin jiru yoo takkaan takkee akkuma duratti siin jedhe sanoo taate malee kanaaf waraanni bilisummaa Oromoodha shiraaf cubbuu sirratti dalagamaa jiru sana fashalsitee bakka barbaadde san dhaqqabuudhaaf yeroon isaatti kanaafiyyuu ololaa fi wanta amma deemaa jiru kana cufaa gurra keenya kenniniiti tarkaanfii kee itti fufi tokkummaa keessaniin tarkaanfii keessan itti fuftanii hojii keessan callaa hojjedhaa kan irraa hafe qaama oliitis hihanna wanta amma deemaa jiru kan cufaaf bakka hin kennini ati hojii keetitti fuuldeeffadhu namoota akkasittiin godhamee warra si keessatti galchan cufaan waan hin taane sitti fiduu danda'ani isa kana dammaqiinsaan eeggatte walii galatti akka zoonii 8tti egaa nuti teennee kora sanarratti murtiilee jajjabduu dabarfanne waan taateef isinis ammoo ololaa fi propagaandaa diinaa kanaa gurra hin ergisini jabaadhu qabsoo duratti tarkaanfachiisi kaduu ka'e hoomocha qaqqabataadhani Pippiin hoomocha qaqqabachuu jirti hoomocha sana qaqqabachiisin itti fufii itti muddii haafee irratti guuttataati bakka baaneef imaanaa abbootii keenyarraa fuun elamoon nutti dabarse jaarraan faan warri hedduun baaroon faanti warri hedduun isaanii lubbuu isaanii qaalii kadhuunfaa isaanii jireenya qananii osoo jiraatan saba isaaniitiif jireenya qananii lakkisanii saba isaaniitiif wareegaman nutti kenna waan taateef san qaabachaati duratti akka deemtan hin jedha. Propagaandaan zooniirraa gasiitii maalii jedhamu kun waan feekii ta'e waan taateef wanti torban kan keessa deemaa ture feeki waan beekaa burjaajii uumuudhaaf rakkoo isaan hudhee qabe san keessaa ba'uudhaaf agartee hawaasa kana burjaajessuudhaaf akkasumas ammoo hawaasa addunyaa ilaalcha waraana bilisummaa Oromootiif addunyaan qabaachaa turte immeejisaa gabbuusuudhaaf jedhanii waan dalagan waan taateef kana beektee kan dur dhaabbachuun dirqama keetis hin jedha. Fayyaa ta'e jaaldaandii ifamaa yeroo dhibiidhaa walitti deebina malee guddoo turuu hin dandeenye. Guddoo galatoomaa jaalgammee egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa kan isin hordofaa turtan qophii addaa dhimma haala yeroo irratti akkaataa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bilisiginnaan
olola garaagaraa burjaajii adda addaa uumuudhaa fi waraana bilisummaa Oromoo hoggale jechuudhaan uummata keessattis waraana keessattis burjaajii tolchuudhaaf bu'aa siyaasaa isaa immoo ofii oolfatanii qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu danda'amnaan balleessuu irratti hojjechaa turan ilaalchisuudhaan akkasumas haala waliigalaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kora guyyaa sagaliif taa'ame waltajjii gumii sabaa guyyaa sagaliif taa'ame maal akka ture dhiyaachuun yaada isaanii kan nuuf qoodan itti aanaa ajajaa olaanaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyyee turanii. Egaa isinis dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya guddoo galatoomaa isiniin jecha Jaal Gammachuunis yeroo isaanii qaalii haala waliigalaa irraa qoodanii dhiyaatanii dhimma uummataaf ifuu qaba jedhan itti dhiyaatanii yaada isaanii waan nuuf qoodaniif guddoo galatoomaa isaaniin jennaa. Jaal Gammachuu guddoo galatoomaa. Fayyaa ta'ii daandii ayyee injifannoo. Ayyee isinis dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya irra deebiidhaan guddoo galatoomaa isiniin jedha. Qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani daandii Elemoon ture. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.